السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبجمتوتا في هردفتوتا كينا الرس بغانا غيان غرا channel كينا رفتان سنين جن أنتنا تاريخ يوهان سينا عجائبا وهي وانت متنا سنيف تو دنديوكا كيستنا موفلالي وائر رابرة جنة يا نو قبن سنيف دي سنة جرا haga sagantaa keenya isa dhumatti akkan wajjin taatan asumaan isin affeerra gara mata duree keenyatti haa ceenuuti. Taarikhni ar'aan tana qabanne taarika namicha tokkooti. Zamana warra atbaa'aa keessa taatee dinqii yookaan waan nama ajaa'ibsiisa isa raawwatame kana jechuudha. زمن أنغو عمر المخطب كسر بسر حاجالته عمر المخطب صحابة إسا كيسا نما توكو غربية مملكة البحرين أرانتنا بكمتو تاتتنا أمير الرتي قولودان بيسانا كان نبولتوف الرتي شومودان غربية سني سيرجي نمجان صحابدتي عمر المخطب بيكانت إسرجي كونيس غربية كانا لفه أنغو بيتي تنا قبچودان biyya kana seera hadiisaa fi quraanaatiin yookaan seera shari'aatiin bulchuu eegale. Yeroo kanatti warroonni jiraattonni biyya kana jechuudha mamlakatul Bahreeni kana warri keessa jiraatan hinaafuudhaan aangoo duraan nu qabnu amma nurraa fuudhanii namni biyya keennan ta'in kalammii keennan ta'in kasaba keennan ta'in kafirummaa walitti hin qabne alaa dhufee akkamitti aangoo nu bulcha waan jedhu tooftaa garagaraa maluudhaan yaada garagaraa walirraa guuranii nama kana akka itti aangoo kana ifirraa buusuun danda'amu irratti yaada kennan. Kanaan booda marii garagaraa godhuudhaan namuu yaada garagaraa kennanii matagala dubbiidhaa hundi isaaniitti yaada tokko qofa irratti walii galan. Yaadni tokkochi kun akka ilaalcha isaaniitti namicha isaan irratti aangoo argate kana guutumaan guututti akka isa aangoo isaa tan harkaa fuudhee isaan ofiin of bulchuu danda'an isaan ni taasisaa irratti wal amananii hundinuu kanarratti walii galan. Garuu yaadni kun waan ajaa'ibaati. Mee maali haa ilaalan? Isaan keessaa irra beekan isaanii yookaan ammoo namni yaada kana dhiyeesse jechuudha. Maal jedheen kulliin keessan namni yoo diqqaate namni 100 mallaqa 1,000 deemtanii fiddanii walitti qabdan anarraa jammalee kanaan booda mallaqni namni 100 1,000 yoo kafidu taate guutuun mallaqa kanaa 100 ta'a waan taateef natti kennitanii an ammoo gara Umar ilma Khattaab isa ka biyya Madiinaa jiru sanii bira fidee mangistii muummee ministeera waliigalaa jechuudha. Isa bira fidee namichaan atiin aangoo biyyattii itti kennitee amantee akka biyyi hin banne biyya tana hoogganii qajeellumaan haqaan dhugaan osoo loogiin dalagin osoo daban dalagin osoo qabeenyi namaa sirratti hin badin osoo hayti namaa sirratti hin badin jettee nuu filattee achi nuu keettee aangoo itti nuu kennite baankii beetii biyyattii keessaa yookaan qabeenya uummataa keessaa mallaqa birrii 100 ta'u kana fuudhee natti kenne nuu ol kaayii booda addaan qoodamnaan jedhe anammoo wanni kun uummataati rabbiin kiyyan dhiisu nama rabbi sodaatu jedhee inni fuudhee sitti fide jedhaani. Kanaan booda Umarilleen yoo ilaalcha kana kadhagayu taate salphatti namicha aangoo nurratti qabate kana nurraa jijjiira. Kanaan booda nuufi bulchuu caarraa yookaan ammoo aangoon teenya ta'uun salphatti argachuu dandeenya jedheeni hawaasarraa mallaqa bifa kanaan mallaqa birrii 100 walitti guuranii isatti kennanii namichaan kun qajeelee gara Umar ilma Khattaab fide rabbi sarraa jaalatu. Umar ilma Khattaabis irraa fuudhee maaltu maal akka ta'e isa gaafate namichaanis wanta hangareef tanaa haasawaa jirru kana bifuma kanaan isaaf addeessee yookaan isaaf tarreesse. Umar ilma Khattaab rifate akkamitti namichaan sahaabaa namni ergamaa rabbi arge namni ergamaa rabbi dhagaye namni ergamaa rabbi wajjin jiraate seenaa isaanii beeku taarika isaanii beeku maalummaa isaanii beeku akkamiin waan akkanaa kana dalaga waan jedhuuf dinqisiifata rakkoon qabu ati asuma na bira turtaa namichaan san qabanii akka fidan namatti godhee poolisoota yookaan qaama seeraatti godhuudhaan gara biyya mamlakatul Bahreeni atattamaan akka dhufu isa ajajan. Kanaan booda ergaan isa bira dhayteen innis ajaja amiira mu'mintootaa kana tole jechuudhaan yookaan qeebaluudhaan saffisaan bakka jiru ka'ee gara Madiinaatitti gale yookaan imalaan dhufe. Yeroo kana namichaan mallaqa 100 fuudhee dhufe kun bakka kana jira. Maal jedheen Umar ibn Khattaab namana mallaqa hagana gayaa
baankii beetii keessaa fuutee namicha kanatti kennitee mallaqa kana addaan qoodamna nuu qabi ati jetteen isatti kennitee namicha nama rabbi sodaatu abboo rabbii kiyya sodaadha waan hin taane hin dalagu jedhee mallaqa kana fide silaati akkamitti waan kana dalage hujiin kun hujii keeti moo hujii nama biraati jechuudhaan namicha kana gaafate Umar ibn Khattab rabbi sarraa jaalatu jennaan yeroo kana namichaan kun ka mamlakatul Bahrein irraa dhufe kun jechuudha akka shirri isarratti xaxame guutumaan guututti waan beekeef hujiin kun hujii laayyoo waan hin tahiniif tooftaa fi mala hujii kana harka itti bahu bicha saffisaan soqachuu eegale maal jedhee waan isin ajaa'ibsiisu yeroo kana gana maqaruute waan taateef akka jarri kun isa aangoo isaa kana jibbaaf jecha dhiibbaa irratti uumuu fi fala soqanii yookaan tooftaa barbaadanii mallaqa kana ifumaa walitti qabanii dhararra kaayuudhaaf sakkaba hagana gayu kana zulmii miidhaa hagana gayu kana akka isaan dalagan beekee jira waan taateef maal jedheen yaa jarana yaa namana dhugaa keeti amiral mu'miniina dhugaa baante anumatti itti kenne mallaqa kana baankii beetii keessaa fuudhee mallaqa qabeenya ummataa kana ifaajee ummataa hawaasaa kana fuudhee itti kenne nuu ol kaayi naafsi booda addaan qoodamna jedheeni itti kenne garuu waan si ajaa'ibsiisu an mallayni an itti kenne sun birrii 100 osoo hin taane birrii 200 Allahu akbar birrii 200 kan itti kenne sun birrii 100 osoo hin taane birrii 200 birrii 100 bakka kaa'ee atattamaan amman tana haa fidu akkuma 100 kana fidetti birrii 100 illee bakka kaa'ee haa fidu yaa amiral mu'miniina jedheen yeroo kana tahayyara rajul bakka kanatti namichaan of wallaalee rifatee waan jedhu wallaalee waan dubbatu wallaalee wallaahi jedhe rabbiina uumetti kakadhe yaa amiral mu'miniin yoo dhugaa ka dubbannu taate yoo haqiiqaa ka himnu taate namichaan kun birrii 200 miti birrii takkattiyyuu waan natti kenne hin qabu dhugaa himuun yoo ka dhugaa himu taate dheen amirri mu'mintoota dinqisiifatee maal akkamit akkas jetta reefuma tana natti kenne jechaa jirta amma ammoo birrii 200 birrii takkatti waan natti kenne hin qabu akkamit jettennaan beeyta yaa amiral mu'miniin wallaahi dhugaa sitti himna nu bifa kanaan namicha kana akkamitti aangoorraa buufna waan jennu yaannee mari'annee namichaan kun nama biyya ambaati nu bulchuu hin qabu jennee tooftaatti mallee yookaan malatti baafnee bifa kanaan qabeenya gana ga'u kana walitti guurree 100 kana sibira finnee awwalaaf yeroo awwalaatiif isa sakkabuu barbaanne garuu ammoo miila kana inni 200 jechaa waan jiruuf wallaahi wanni takka wanni nu isarraa fuune wahiitu hin jiru yaa amiral mu'miniina dhugaan jirtu tanuma jedheeni ifumaa isaati arrabuma isaatiin dhugaa jirtu lafa kaa'e yeroo kana amirri mu'mintoota rabbi sarraa jaalatu Umar ibn Khattab nama hikmaan beekamu waan taateef dinqisiifatee sahaabdicha bifa kanaan namicha callisiise kana yookaan injifate kana maal jedheen akkamitti tooftaa akkanaa kana fayyadamuu dandeetta atiin jedheen isa gaafate jennaan wallaahi yaa amiral mu'miniina inni tooftaa yookaan mala narti baasee na injifachuu yaallan anin tooftaa yookaan mala isaa ka caaluudhaan isa injifadhe yaa amiral mu'miniina jedheen subhaanallah boleeyyan kiyya kanarraa maal fahamna gisee baay'ee nama tokko yoo inni karaa dhiibbaa garagaraatiin nutti kadeemu taate waakkatuu qofaan furmaata fiduu osoo hin taane mala yookaan tooftaa namicha sanii caalu sammuudhaan itti yaaduudhaan sammuu bilchaattuudhaan bifa kanaan osoo diina kenna yookaan warroota nu hin jaalanne warroota shira nurratti xaxuudhaaf kufiinsa kenna falkanii guyyaa yaadan bifa kanaan osoo injifanne baay'ee tokko waan das nama jedhu egaa nama bakka jirutti diina isaa injifachuudhaan jireenya isaa duratti oofatu nama osoo namni isa waanyu inni duratti deemu rabbiin haa taasisu isin jechuu barbaada asumaanuu viidiyoo kana subscribe like share godhuu akkan daganne isin jenna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh